Isharra qabana gadhiisa akka engadda inni dubbinni hojjete maal seetanii natsaannessa nafaana jaalalleesaa sana faana gara buttaa jira akka deemu faana waadaa galeera. Isheen viidiyoodhaan gadi baatee jetteetti waan ani hin dubbanne waanii odeessiin hin dhageenye Abrishii buttaa jira akka nafaana deemu waadaa naa galeera jette. So Abrishii eessa deemere buttaa jira deemee jechuudha faana. Ishee faana deemee jechuudha. Ruutaan immoo kaleessa biyya baasaa turte, biyya balleessaa turte. Anaan kan jedhu kan biraa ofii kan hojjetu kan biraa itti isheenis qabaana gadhiisaanis nan deema. Nan argitanii bakka fixadheera nan salacha'ee narra bahee inni waan inni dubbatu kan biraadha. Hojiirra waan oshumoo kan biraadha. Ana faana kan inni dubbatu waan biraadha. Raqeemmoo ishee faana waan inni raawwatu kan biraadha. Isheenii inni anaaf abdiinaa kenneera itti jaalalleen jechuudha. Jaalalleen Abrish maatte anaaf abdiinaa kenneera inni waan hundumaayyuu akka suuta sirreessu. Amma akka nafaana gara buttaa jiraa deemusi naa himeera. Viidiyoo sana dura waraabanii beektu. Dura waraabdee achi kaleessa immoo hin jiru miti buttaa jiraa deeme hin jedhamne eenyu faana deemere jaalallee faana deeme. Jaalallee isaa faana deeme. Achi isheen kun immoo laaltee barbaaddeen hin jiru buttaa jiraa deeme. Osoo natti himin deeme maaliif deeme ishee faana deeme kan naan jedhe kan biraati qabaana gadhiisaa ittee bakka inni kanan jedhu lamaan isaanii fuudhu barbaade jechuun har'ammoo dhufee zarraa fi biyya balleessaa jira. Eessa seente eessa deemte mana kana keessan bulu. Iddoo kam lixxee beetasaba maatii bira deemte moo eessa deemte mucaasa ishee faana naanna'u sana hudhii qabi. Situ nu baxaabaxaara jireenya keenya keessa galee. Situ nu asharaayira ati maaltu si gashee. Mucichi immoo maayidha Abeelsuun immoo Ruutaa nama dhaggeeffatu dhabdee nama ishee hubatu dhabdee namni tokko isheen dhaggeeffatu bakka isheen gubattee yeroo hundumaa boo'icha bichaadha iyyeeyyee bichaadha bakka Abrish hin dhagahu unufaana waan dubbatu kan biraa chinnaboo kan dalagu kan biraadha. Bakka amma wal'aansoo ta'e jechuudha. Ruutaan deemtee jirti. Abrishii ofiisa kan jedhaa yeroonni ani dhuguma buttaa jira deemira. Ani kan hin deeme dhimma sargiitiif hin deemedhe. Cidhaaf hin deemedhe. Waa'ee cidha keenya sirreessuuf hin deemedhe. Biyya keessatti cidha qopheeffachuuf natti fakkaata asitti warra kan warraa qopheessuuf ta'e naan jedhe. Ani dhimma keenyaaf hin deeme miti too beektu maal akkas jetti isheen. Ati ishee faana natsiisa na faana deemte miti minaamin jennaan gurbaan ni Abeelsuun. Akkam akkas jettee dhibaraa buusi qabalaa buusi. Inni ani waa'ee dhimma cidha sirreessuufini buttaa jiraa deemee jedhe. Hintaloon immoo Abrish nafaana buttaa jiraa deemaa. Walii galleerra inni garuu miidiyaa irratti hin dubbanne. Yoonni nafaana deeme ani asii nan deema. Inni deemu taanaan garuu asuma taa'een dubbii qommoraa itti isheen. Amma gaa dubbii waliin fudhanne isheen akkas jette miidiyaa irra odeessite inni immoo buttaa jiraa deeme maqaan ishee Ruutaan immoo tonatti himin deeme maaliif akka deeme hin beeku ishee faana deemeetti bit. Nama Abrish jechuudha yeroo Ruutaa bira ga'u lafa kana Ruutaa ta'a. Yeroo intaloo sana bira ga'u hin sossoba. Ruutaan maatii maaliif ishee sossoba? Bakka qurxiitti himee biraan galuu maafaana daaddisaa maafaana daa'imaa maaliif sossoba? Maayini citiin jiru jette. Hingubatte. Fuulli ishii ilaalame garuu dhuguma ulfaadha natti fakkaata. Fuulli ishiiyyuu akka duraanii miti. Irraa beekameera. Tabasaa caatetti. Garuu yeroo kanatti waan akkasii hojjechuun sirriidhattanii yaaddusin. Yeroo itti ganaree fi ulfii beekamaa jirutti koo baay'ee intini barbaachisa kunuunsa barbaachisa. Yeroo kanatti jechuudha. Jalqabarra jechuudha. Isaan garuu waan hin taane dalagu. Waan hin taane dalagaaru dhugaa waaqa. Naan talitti maayettee Ruutaanii
yoomillee taanaan jireenya koo keessa seente isheetu ani jireenya ishee keessa seenne. Abrishi ana biratti gammachuu qaba. Ana malee taanaan hin dhiisu. Hammanni karruutaa xumure gara kootti deebi'utti jette. Achi xumure anatti deebi'utti ani waan hin dhiisuun qabu. An dhugaan qaba. Ani durumayyuu ruutaan isa faana akka hojjettuufan eeyyamadha. Hojii isa faana hojjettiin eeyyame malee ani hin fuudha. Niitii taati waan an beekuun qabu. Qabeenya kooti Abrish kan kooti dura waanumti duubatti na deebisu tokkollee hin jiru ati sibiil. Bakka waan fiddullaalaa itti. Naante jaalalli akkana nama maraachaa jaalalli garuu namayyuun ajjeesisa dhugaa dubbachuudhaaf reyaalitiin isaayyuu jaalalli ofillee nama ajjeesisa namallee hin ajjeesisa yoo dhugaa saasofne jechuudha kan jaalala. Garuu talooni ishee bichaamti baay'isee isheetti murteessinaa dhugaa. Isheen fuula argannaanidha. Isheen Abrishiin fuula isaa argattee keessa isaa ilaaltee ennaa malee osoo inni underline godhee kalas waan isii arguufis waan wal arginuufis hin qabnu achumatti lallabiyyoo lallaba ta'e yoo jedhan viidiyoo barbaadde hojjedhu barbaadde jedhi wal arguun hin barbaachisu tonni jedhee murteeffate humaan guutu. Hamma odeessitee haasoftee hin dhiisti. Isatu karaa bane, isatu dhufee quunname, isatu waan ishiin jettu hundumaa, isatu haammata, isatu fushurr godhee kanatti haasofsiise akka ijoollee akka jaalallee isaa hammaatti duriituun ta'a. Kun immoo dhufee ishee mana keessa jeeqee mana keessa ari'e. Mees hin maayettu waan akka kana. Jaalalli akkasii maayettu, nuuroon akkasii maalidha jettu. Ammas keetta eenyu fayyadamaara eenyutu miidhamaara. Hunduu miidhamtoota baay'isee namni askiyaa tokko fayyadame hin jiru. Hunduu miidhamtootadha. Isheen duras isheen boodas miidhamtootadha. Miidhamanii jiru. Isheen duraayyuu si dhiisee rannaa jedhu ameen jettee fudhachuu dhiistee dhufuun ishee miidhamtuudha. Lama miidhamte. Isheen amma ammoo inni jechuudha karaa Abrish immoo kottuu wal agarraa jedhee wal argee gara jireenya isaatti ammas deebisee gototuun isaa ammas jireenya isaa sammana keessaa jeeqee jechuudha. Kanaafuu warri dhiiraa be careful dhugumadha. Dubartii ishee tokko itoo isheen isin jaallattu deemtanii kan biraanti ni jettu yoo ta'e jechuun oo dubbachuu baatte akka kana miidiyaarra bu'uu baattellee cubbuun ishee rakkisaadha isinitti buusi. Fixattanii erga kaatanii tasanaa baabbatanii chaaw jettanii iddoo barbaadan deemuu dandeessu. Garuu isheen isin jaallachaa jirti, isheen isin kaawwachaa jirti, isheen isin abdachaa jirtu, isin immoo iddoo biraa deemtu taanaan bakka የተረበሸ ከተማ ta'a jireenyi keessan. Jireenya goolii jiraattu cubbuudha. Tasgabbiin hin jiru, nagaan hin jiru. Hin boqattan, aaraan galfattan, hin bashannantu garuu hin boqattan. Olii gadeemtanii nyaata fataa'edhe nyaattu garuu aara galfiin hin jiru. Hin boossu mimmaan ija keessan irraan qooru maaliif cubbuudha. Dubaay deemtu fataa'ettu garuu hinuma goolamtu. Hin tashkarakkartu magaala keessa naannoftu garuu boqonnaan hin jiru jette shibirreen.